addunyaarraa anaaf namoota lubbuun hin jirre keessaa Oromticha Adam Saadoon ajaa'ibsiifadha. Akka seenaan nu lallabdutti Adam Saadoon lola qotee bulaa Baalee Waaqoo guutuun hoogganamu irratti nafxanyoonni waraana isaan irratti banan irratti loowwan isaanii fixaniiru. Isarratti jeneraal Waaqoo guutuun xalayaa naabirmadhaa Oromoo Tuulamaatti ergaa ture. Kitaaba kanarra jira, kitaaba seenaa tokkorra jira. Adam Saadoof peejii 14 erge. Fuula 14. Yaa fuula 14 ergee Adam Saadoon achi ka'ee gara Oromoo Tuulamaatti xalayaa naabirmadhaa kana geessuuf otoo deemuu lukkeewwan nafxanyootaan qabama. Gaafa qabamee to'annaa jala oolu battalumatti mana fincaanii nageessaa jedhe. Mana fincaanii nageessaa jedhee fuula 14 waraqaa xalayaa sana nyaatee itti bahee inni garaadhaan nu bahee garaatti nu deebi'eeti waan fiddan fidaa jedheen. Nama kana gaa addunyaa irratti beekamuu baatus anis nama addunyaa irra jiraatu keessaa isa tokko, innis nama addunyaa irra jiran keessaa isa tokko, nama lubbuudhaan hin jirre, nama seenaa kanaan an ajaa'ibsiifadha. Isarraayis barnoota guddaan argadhe. Maalan argadhe namni waan kaayyeeffate tokkoof waan gochuu qabu akka gochuu qabuun irraa baradhe. Warra lubbuun jiran keessaa Neelsan Maandeellaan ajaa'ibsiifadha. Ani hima waa'ee kee callisuu argee Oromiyaa tiyya biyya hayyuu qaroon biyya goonni mi'irree dachee kiirra margee nani hima qabda seenaa cima nani hima qabda seenaa cima nani hima waa'ee kee callisuu argee Oromiyaa tiyya biyya hayyuu qaroon biyya goonni mi'irree dachee kiirra margee nani hima qabda seenaa cima nani hima qabda seenaa cima. Uummatan keessaa bahee baay'een itti boona, baay'een isa kabaja. Gatii kanaaf gaa ana qofa osoo hin ta'in weellistoonni Oromoo uummatum keenya qabna. Uummanni keenyas numa qaba. Uummata koofaanaaf nagaa nuuf haa kennu.